Harka fuunee akkam jirtu abdiidha miiltota eekirraa chaanaalii keenya sabskraayibii gochuun dagatiina kutaan itti aanu akka yeroon isin bukkee ga'uuf immoo mallattoo notifikashinii tuquu hin dagatiina. Barannoo keenya irraa wanti nun waliin ilaallu display and floatidha. Display fi floatiin maal akka ta'e wajjiniin ilaalla jechuudha. Haga xumuraatti akkasiin waliin turtan abdiin qaba. Display fi floatiin kun kan inni nu gargaaruu fi elementoota akkaataa isaaniitti display ta'anii fi elementii biraa wajjin akkaataa isaaniitti wal quunnaman yookaan interaaktii godhanii define gochuuf yookaan immoo kallattii kennuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Jalqaba irratti floatii irraan ka'a. Floatiin property CSS keessa kan elementooti saayidii tokko gara saayidii tokkotti akka naannaan kan inni godhudha yookaan jechuun kana jennu yookaan gara mirgaatti naannoo qabatanii jiran irraa gara mirgaatti yookaan gara bitaatti jechuudha. Yeroo floatii fayyadamnutti value floatiin akkuma jenne attribute yookaan property dha. Value inni fudhachuu danda'u immoo value sadiidha. Inni jalqabaa naniidha. Naniin by default bakka jiru sana tura jechuudha yoo nanii goone. Yoo immoo leftii goone gara leftiitti yoo raayitii goone gara raayitiitti deema jechuudha. Amma isa kana waliin ilaalla jechuudha. Asitti floatiin jedha. Floatii jedhee maalin kennaa fi naniin yoo kennee fi garaagarummaan uumamu tokko hin jiru. Amma nanii godheera. Asii immoo dhufee maalin godha? Refreshing godha jechuudha. Akkuma silaatti taa'e jechuudha. Wanti jijjiiramni uumamu tokko hin jiraatu jechuudha. Naniini waan dhiibbaa qabu by default bakkuma turetti deebisaa jechuudha. Yoo leftii goone yoo maaltu taasa jedhuuf immoo leftii goone asii yeroo refresh goonutti akkuma argitanii asii akkuma argaa jirtanii navigationiin kun amma garam qabatee jira sila blookii ture yookaan immoo controlii godhee ture naannoo kanasii jechuudha. Amma garuu kan inni qabate leftii side yookaan immoo harka bitaa qabate jechuudha. Sababiin isaa maal goone nutu floatii isaasii maal jenne floatiin isaa maalidha leftiidha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan elementoota keenya illee to'achuu dandeenya yookaan akkuma isiniin jedhe CSS ni more elementoota HTML more akka controlii goonuu fi kan nu gargaaru hedduu nu gargaarudha jechuudha. Fakkeenyaaf kana immoo yoo raayitii jenne maaltu taasa jedhu immoo ilaaluudhaa fi akkuma argaa jirtan amma navigationiin kun bakka jiru kanarraa isatti darba jechuudha. Bakka kanatti darbaa jechuudha. Kallattiidhumaan haaluma argaa jirtan kanaanii jechuudha. Kanaafiyyuu floatiin kan inni nu gargaaruu fi elementoota positionii gochuudhaa fi saayidii garaagaraatiin jechuudha. Kanaafi hedduu kan nu gargaarudha. Akkuma isiniin jedhe immoo propertiin kun yookaan immoo attributein kun waan meeqa of keessatti qabata? Wanta sadiidha. Wanta sadii isaanis maalidha? Value'n isaanii naniidha. Nanii yoo jenne by default akkuma turetti itti fufa jechuudha. Yoo leftii ta'e immoo gara harka bitaa qabata jechuudha. Elementiin kuni staayilii goone suni jechuudha. Yoo immoo raayitii ta'e raayitii qabata jechuudha. Elementoota haala kanaanii gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf saayidii gama tokkotti yoo positionii gar tokkotti wanta tokko barbaanne positionii gara biraatti immoo yoo wanta tokko barbaanne haala kanaanii gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa immoo maalidha? Displayidha. Display maalidha? Displayin akkaataa itti wantoonni web page keenya gubbaa irratti display ta'an elementoota garaagaraa haala isaan ittiin display ta'anii HTML keessatti hedduminaan dubbanneerra. Display gosa lamatu jira jenne. Innis maalidha? Blookiidhaa fi inlineidha. Blookii warreen nun jennu entire width screen sana guutummaa qabatu jechuudha. Section hundasaa kan controlii godhanidha jechuudha. Inline warra nuun jennu immoo they only take as much as they need. Amma barbaadan qofa kan qabatanidha jechuudha. Akka fakkeenyaatti kana ilaaluudhaaf floatii isheetu kana keessaan balli haqaa. Fakkeenyaaf UL ni unordered list nama maalidha? Block elementidha. Block elementii ta'uu isaatii fi sababni jiru immoo maalidha? Akka fakkeenyaatti yoo fudhachuuf jenne akkuma argaa jirtanii kuni amma iddoon kan inni isa barbaachisu ishee xiqqoo kana qofadha. Ishee xiqqoon kun itti isa barbaachisu sababii block line elementii ta'eef maal intersectionii kana guutummaa isaa qabatee jira jechuudha. Haala kanaanidha jechuudha. Kan inni block elementii kan inni jedhameefi jechuudha. Kan itti aanu immoo maalidha? Inline inline fakkeenyaaf inline warra hin taane fakkeenyaaf ispaanii fa'a divin fa'a maalidha blookiidha jechuudha. Guutummaa isaanii qabatu jechuudha. Fakkeenyaaf ispaanii yoo ilaaluudhaaf jenne ispaanii irratti fakkeenyaaf item 1 yoo jenne fakkeenyaaf item 1 jenne kana booddee jaluma isaatti immoo ispaanii jenne item 2 yoo jenne
yeroo kana si refresh goonutti iddoo laayinii guutummaa isaan qabatan sila akka butuu bilookii hidhatee maal ta'a kuni item tuun kuni maal ta'a ture gadi darba ture garuu inlaayinii sababii ta'ee fi haala kanaanidha jechuudha kan inni taa'uuf. Fakkeenyaaf warreen bilook elementii ta'an kan immoo CSS dhaan akkamittiin ittitu kontiroolii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf navigation listiin kun yookaan immoo meenuun kun akka inni waan ta'uu barbaanne jennu dalga kan akka inni ta'uu barbaanne jennu yookaan immoo horizontal line akka inni qabatee taa'u yoo barbaadame maal goona jechuudha akkamittiin kontiroolii goona isa jedhu wajjin hin ilaalla jechuudha. Kana gochuudhaaf fakkeenyaaf style jenna maal jenna display jennee property isaa CSS property kun jechuudha value hedduu qaba isa kana W3 school irra CSS display value display property value jettanii yoo galchitanii argachuu dandeessu jechuudha. Kana malee display irratti maal goona jechuudha fakkeenyaaf inline goona. Kan inni nuun barbaanne maalifidha hundumti isaanii yoo akka maal ta'anidha inline ta'an sababa yoo barbaanne jechuudha. Amma akkaataa isaan amma jiran kanaan maalidha waanidha jechuudha block elementiidha jechuudha. Kanaafuu yeroo kana goonutti immoo maal ta'u jechuudha sarara qabatu jechuudha. Akkuma argaa jirtanii inni sila dalga ture amma maal ta'e inni asii gadi ture amma maal ta'e dalga ta'e jechuudha. Haala kanaanii kontiroolii gochuu dandeenya jechuudha. Kana malees immoo maalidha displayni value isaanii biraa maalidha nani yeroo jennu kanatti maalidha value sun display hin ta'u. Amma asii maalan godhe homii naniin godheen jira jechuudha. Homii nanii godheen jira jechuun homiin yeroon refresh godhutti maal ta'a jechuudha as keessaa hin ba'a jechuudha. Amma refresh yeroon godhutti keessaa ba'e jechuudha. Sababiin isaa maaliif displayin isaa naniidha jechuudha. Kana malee display value hedduu qaba jechuudha propertiin kun yookaan immoo attributiin kun fakkeenyaaf inline blockii flex inline blockii inline flex fa jedhamani hedduudha jechuudha. Isaan kana linkii isaa jalan isiniif kaa CSS W3 school irra ilaaluu dandeessu jechuudha. Jijjiirtanii maal akka isaan ta'an ilaaluu dandeessu. As keessaa garuu flexii suur-sagalee biraadhaan ilaaluu dandeenya. Kutaattaan wal arginaa irra deebiin kun miiltoo teekii chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatiina galatooma.